Har'a viidiyoon kun qimamoojii mana madaamii qofa ilaallata. Yooyyaa ashamaa harka fuunee jirra jirtu hordoftoota koo annagaa koodhaa galanni waaqayyoof haa ta'u nagaan na bira jiru akkasin bira jiru abdii guutuun qaba. Har'a viidiyoo wanta barnoota isiniif ta'a jedhee yaadu qabadhee isiniif dhufe jechuudha. Egaa warroonni chaanaala koof haaraa taatan chaanaala koo sabskiraayib gochuun maatii naaf ta'an affeerraa kiyya. Warroonni viidiyoo kiyya jaalatan immoo laayik gochuun dagatinaa yaada qeeqa qabdani koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Har'a gorsa bareedduu tokko qabadhee isiniif dhufe jechuudha. Innis viidiyoon kun qimamoojii bichaa ilaallata jechuudha. Warroonni qimamoojii mana madaamii taatan qofti suuta jedhaati. Gurruma keessanitti qabaatee viidiyoo kana aga dhumaatti dhaggeeffadhaa jechuudha. Namoonni waggaa 6 hojjedhee, waggaa 8 hojjedhee, waggaa 10 hojjedhee, waggaa 13 hojjedhee, homaayyuu hin qabu maatii koon gargaaree, manayyuu miti lafayyuu bitadhee hin qabu. Boruu kootiif warroonni jettan jechuudha koomentii jalatti. Kanarratti gorsa isiniif kennuuf hin dhufe jechuudha. Warroonni kaanis jechuudha irraa barattu rakkoo hin qabu. Viidiyoo kana haga dhumaatti sirriitti caqasaa dhaggeeffadha jechuudha. Ijoolleen baay'een jechuudha waggaa 10, 13, 8, 7, 9 biyya namaa kana keessa hojjettu. Garuu immoo kan hojjettaniif jechuudha irra jireessa yookiin obboleessa keessan yookiin abbaa keessan firoota keessaniif jechuudha. Kanarratti xiqqoo viidiyoo kana keessatti akka of ilaaltan barbaadeen viidiyoo kana waraabaa jira jechuudha. Waa malee viidiyoo kana waraabuu hin kaane jechuudha. Mucayyoo tokkotu waggaa 9 biyya namaa hojjedhee lafa mana miti lafayyuu bitadhee hin qabu. Boruu kootiif kan kooti jedhee waan an abdadhu tokkoyyuu hin qabu. Jireenyi biyya namaa anatti hadhaa'ee nan gala yoon jedhes abdii tokko biyyarraa hin qabu jettee karaa keessaa waan isheen naa barreessiteefin namoonni ishii qofa immoo miti jechuudha. Dhossaatti namoota baay'eedha namoonni akkanatti jechuudha. Ofii keessanii wanta boru kan kooti jettan osoo hin keewwatin kan maatii keessan gargaartan obbolaa keessan kan gargaartan baay'eetu jira. Viidiyoo kana keessatti immoo wanti isin hubachuu qabdan maatii keessan hin gargaarinaa jechaan jirudha. Ani asirratti hubadhaa maatiin karoora yoo gargaaran rakkoo tokko hin qabu. Guutumaan guututti maatii keessan hin gargaarinaa jechuu osoo hin ta'in namni tokko erga ofii ta'e, erga ofii ijaaree, erga ofii ta'ee namaaf ta'a jechuudha. Erga immoo ofii hin taane, erga ofii ijaarree maatii kee abbaa ta'e wayii waan kan hojjetteen ijaaruun kun yaada dogoggoraa takka kooti jechuudha. Akka boonetti akka kan keessanitti garuu yaada bareedaa ta'uu danda'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf waggaa 7, waggaa 8, waggaa 9 Dubaayii keessa, Beeruut keessa, Joordaan keessa iddoo ta'e wayiin hojjannaa. Sana booda biyya namaatti nafnu dirqama yeroo jireenyi nuuf fooyya'e yookiin warroonni maatii gargaartanis yeroo maatii gargaartanii humni namaa dadhabaadha. Yeroo dadhabdan gara biyyaatti deebi'uun hin hafu jechuudha. Waanuma fedhe yoo ta'e waggaa 15 illee waggaa 20 illee biyya namaa jiraadhu booda gara biyya keetitti deebi'uun hin hafu jechuudha. Kanaaf asirratti ani waanan dangalee amma waanan hubadhe tokkotu jira. Maatii gidduudhaanis haa ta'u kallattii garaagaraa waanan hubadhetu jira jechuudha. Tokko wanta asirratti isinitti himuu barbaadu dura ofii keessanii of ijaaraa. Dura ofii keessanii of ijaaraa. Lafas yoo bitattan lafa bitadhaa. Manas yoo ijaarrattan mana ijaarradhaa jechuudha. Lafa bitattanii yeroo ammaa kana lafa bitattanii mana ijaaruullee yoo dadhabdan jechuudha. Yeroo kana haala qaala'insa jireenyaatiin namni tokko baruma kana keessa lafa bitee baruma kana keessa mana ijaaruun ulfaata waan ta'eef namoonni lafuma fakkeenya bitattan lafa tokko bitattanii yoo keewwattan bara lafa seera qabeessa yookiin kan kaartan jala jiru jechuudha. Yoo bitattanii lafa keewwattan fakkeenyaaf yeroo gara biyyaa dhuftanii akka duwwaa taatan yookiin hojii tokko waan ittiin hojjettan wallaaltan gara qubattan tokko yeroo wallaaltanii lafa sana maqaa keessanii yoo bittan
deebistanii gurguruu hin danda'ama jechuudha. Har'a obboleessa keetii bajaajii bittaa, obboleettii keetii mana ijaartaa, abbaa keetii mana ijaartaa, bakka akkasitti birrii firfirsita yoo ta'e muudannoon boru biyya keessatti immoo si mudatu muudannoo ajaa'ibaati jechuudha. Namoota baay'ee namoota ijoollee baay'eedha jechuudha. Ijoollee tokko lama jennee lakkaa'uun kan hin dandeenyedha jechuudha. Muudannoo akkanaatiin kan kufanii biyya Arabaatti deebina jedhanii warroonni dhufanillee biyya Arabaatti deebi'uullee dadhabanii as keessatti kufanii jechuudha. Biyya Arabaa waggaa 8 waggaa 9 hojjetanii warra as keessa dhufanii mana namaa hojjetantu jira jechuudha. Kanaaf otoo kaleessa gaa amma maatii isaanii gargaaran karoora itti baasanii qusatanii maatii isaanis amma gargaaramuu malu qusataniituma jechuudha. Otoo gargaaranii muudannoon akkanaa isaanii mudatu jechuudha. Maatiin kee kaleessa ati gargaarte immoo har'a umaasii gochuu hin danda'u. Maaliif? Yookiin maatiin keenya nama baadiyyaa ta'uu danda'a. Itoophiyaa keessatti kaleessa nama tokko gargaartee boru nama sanarraan immoo gargaarsa argadhe jettee tasuma yaadin jechuudha. Tasuma yaadin keessattuu Itoophiyaa keessatti maallaqa fa'aa namaa liqeessitee biyya Arabaa teessee maallaqa fa'aa namaa liqeessitee yoo ta'e maallaqa sana ciruman argattu yoommoo sii kennan maallaqa sana sii kennanii bakka abbaa sana wajjin wal dhabdee jiraata jechuudha. Wal loltee bakka yookiin sadarkaa wal rukutuu wal qaxqaxuu geessiti jechuudha abbaa sana wajjin kan jiraattu Itoophiyaa keessa waa baay'ee rakkisaadha jechuudha. Amma Itoophiyaa keessa danan biyya Arabaa deemee galeeni waa baay'ee haala jireenya namaa haala hawaasummaa haala waan hundumaa iddan biyya Arabaa deemee galeerra kan hubadhe jechuudha. Kanaaf maatiin kee har'aati gargaarte obboleessi kee obboleettiin kee har'aati gargaarte kaleessa nu gargaarte obboleettii koo jedhanii ija gaariidhaan illee sillaalan jechuudha. Warruma ati kaleessa ati gargaartee itti dadhabdee mana itti ijaartee bajaajii itti bittee waan ta'e itti goote yeroo dhabina kee yeroo ofirkaa dhabdee isaan garagalanii sillaalan jechuudha. Yeroo sana surumayyuu akkamitti silaalu akka waan saantiba gara biraatti qisaasessee ittiin nyaattee akkasitti silaalu jechuudha. Kanaaf ijoollee biyya Arabaa irra jirtan hundi keessan of laalaa of godhaa maallaqa keessan karooran itti fayyadamaa wayyaa garagaraa wantoota garagaraa hin bitinaa jechuudha. Wantoota callaqqisu wantoota bakka boru abdii hin qabne hin bitinaa jechuudha. Biyaansi wayyaa yoo bittan yuunifoormiidhaan hundi keenya nama yeroo achi yuunifoormiidhaan hojjetaa ture wayyaa qaqayyarannee madaamii biratti wanti hidhannu hin jiru waan ta'eef birri keessan hin qisaasessinaa. Jireenya ammaa waddadaa deema malee qannasaa hin deemu Itoophiyaadha waan ta'eef waan hojjettan ji'a waan hojjettanitti karoora baasatiiti maatiidha amma maatii gargaartanis isa humna keessanii olii isa ofii keessanii godhattanii irra geessanii hin beekne maatii hin gargaarina. Waan hundumtuu karoora mataa isaa qabaachuu qaba. Mindaa keessan ji'aan yoo fudhattan mindaan koo ji'a 2 ji'a 3 yoo walirra kaa'e maal gochuu danda'a kan jedhu yaada malee isa kana ekeleedha akkas godhee yoo jettan daandii gubbaarratti kuftu. Ijoollee baay'eedha biyya Arabaatii galee daandii gubbaarratti kaleessa maatii gargaaranii maatiitti fixatanii har'a yeroo dhufanitti omtuun jiru waan ta'eef lafa irra dhaabbatan lafa irra qubatan yeroo dhabanitti immoo biyya Arabaatti karoorri isaanii maali yeroo sanatti biyya Arabaatti deebina jedhanii karoorsu. Biyya Arabaatti immoo deebi'uun yeroo kanatti akka duratti biti baay'ee tokko ulfaataa baasii hedduu qaba piroosesii hedduu qaba COC garagaraati jedhu biizan onlaayinii hin taane jedhu akkuma gaariitti illee namaa salphatee biyya Arabaatti deebi'uun hin jiru waan ta'eef yeroo achi dhuftanis immoo karoorfadha yookiin Itoophiyaa keessa nan ta'a yookiin biyya Arabaatti deebi'a. Jettanii yoo karoorfatta yoo biyya Arabaatti deebi'uu karoorfatta biizaa achi fidadhaati kottaa turtii ji'a 2 ji'a 1 Itoophiyaa keessa maatii keessan ilaalaa deebi'aa malee namoonni baay'een amma biyaansi turtii waggaa 1 ta'anii turtii waggaa 2 ta'anii ganaa biyya Arabaatti deebi'uu fa'aa yaalu isaan akkasii baay'ee daangaa jiru jechuudha. Kanaaf waanuma goota hundumatti karoora baasaa. Maatii keessanii miti obboleessa keessan obboleettii keessanii miti kushiinaa Arabaa keessatti kan gubate isinidha waan ta'eef gatii dadhabbii keessanii immoo dirqama Itoophiyaa yeroo galtan wanta itti dadhabdan sana dirqama arguu qabdu. Kanaaf immoo karoora bareedaa karoorfachuu qabdu. Isa karoorfattan sana hojiirra oolchuu qabdu. Kanaaf
viidiyoo kiyya har'aa keessatti jechuudha mucayyoo sanatu fakkeenya naa ta'e keessan naa barreessitee umaayyuu hin qabu. Galuudhaafis dadhabe taa'uudhaafis dadhabe waan ishiin jetteefin isinis egaa namoota meeqatu ammaa waa keewwatee jira. Namoota meeqatu immoo waanuma hojjete waa waggaa 8 waggaa 9 10 hojjete maatumatti ergee callisee taa'aa jira. Namoota meeqatu immoo gamna ta'ee waan hojjete sana waan waggaa 3 4 5 hojjete sana lafa wayiitiin bitatee yookiin manaan jalqabateetu jira. Karoorri isaanii maalidha? Namoonni baay'een illee irraa baratu yookiin namoonni akka mucayyoo kanaallee jiru kan jedhuun viidiyoo irratti hojjechuu dhufe. Viidiyoon kiyya guyyaa har'aa kanumaadha. Waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Viidiyoo biraatiin walitti deebina. Baay baay.